عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هرك فودي هردفتو تا آمنتي كريستانا فواك فتا إلمان رومو سنيكي كنتاتن جرجرتو إلمان رومو نجينيكي لجيني بقارن كتبه بكجرتن التكلين سكي سنة نوي اسم براهاجو نجد تانسون أن ويهرا سجنتاكيا كيسوما يوكين برنوت الدداتي مدي هاسوتكو هاسوم بروادا وانت كان هليسا دينجدر هاسو توري ساعتي هنا أرجني درسا osoo haasawaa kiyyatti hin seenne mee wanta doktor ittaanan jedhan dhageeffadhaa wajjumaan dhageeffannaa ergasii boodaan haasawaa kiyya itti fuufaa. Waa'ee gargaarsaatiin sii dhufa. Sangaanii tiyaatirii agarsiisanii sangaanuu kenne Oromoonii yookaan Oromiyaa keessaa sangaa arganne inni jedhanii waan lamadha. Tokko nafxanyoota warra Abiy ijaareetu sangaa guuraa jira. Tokko jira. Warra inni qawwee hidhachiisetu jira, warra inni qabeenya kenneeftu jira, warra inni horiidhaa fi eeyyama daldalaa kennee fi abboota qabeenyaa Oromoo mana hidhaatti galchee mana daldalaa daldaltoota Oromoo investoroota Oromoo cufee warra inni eeyyama kenneeftu jira isa malee afuura baafachuu kan hin dandeenye. Isaanidha kan sangaa bitee dhiyeessaa jiru. Maaliif sangaa akka isaan bitanii dhiyeessaa jiraniin sitti hima. Sangaa bitanii kan isaan dhiyeessaa jiranii fi investimentii isaan daldalli isaan Oromiyaa irratti jalqaban akka inni lafa godhatu Oromoon immoo boquunsaa akka cabu Oromoo jabaadhuu nu ajjee. Hayyee akkuma argitanii Dr. Ittaanaa maal akka jedhu dhageeffattanii kan itti aanu viidiyoo gabaabaa Sa'aad Yuusufii kanas dhageeffadhaa. Juuntaa namni jira. Juuntaa namni jira dhugafamee jira bara. Namni haadha zarraaf akaakii zarraaf jedhu hin jiru bacaan. Takkiittiin afaan baafachuu dadhabde jechuudha. Maaliif hin agarsiifte bara. Hojii agarsiifte. Inyaa jedhanii bara. Rookeettiin samiirraa balali'u sun misaa'illi samiirraa balali'u sun inyaa koo Jibriil Gabriel Masloon nabbara huለት kan baalloo jira. Maaliif misaa'ila rookeetti arganii hin beekata. Juuntaa namni jira. Juuntaa namni jira dhugafamee jira bara. Namni haadha zarraaf akaakii zarraaf jedhu hin jiru bara. Asumaatti dabala harmee kanallee dhageeffadhaame. Maal akka jedhan dhageeffadhaa. Yoomuu diinaan jilbeeffannu jennee dhufne sangaa finne dhangaa finne aanaa disiisirraa yoomuu diinaan jilbeeffannu jennee dhufne sangaa finne dhangaa finne aanaa disiisirraa yoomuu diinaan jilbeeffannu jennee dhufne sangaa finne dhangaa finne aanaa disiisirraa yoomuu diinaan jilbeeffannu jennee dhufne sangaa finne dhangaa finne aanaa disiisirraa yoomuu diinaan jilbeeffannu dhangaa finne dhufne jedhaa jiranii. So guys, maal jechuu barbaade viidiyoo kana isin dhageeffachiise biltsiinaan biyya keessa deemtee loon uummata irraa guurataa jirti. Waa'ee sana ilaalchisee anis akka nama tokkootitti yaadan qaba. Duraan dursa uummata biyyaatii fi ijoolleen daasbooraa biyya namaa keessa jirtan keessattuu dhaamsi kiyya kallattiidhaan daasboora biyya namaa keessa jirtan ergaan kiyya kallattiin isin haa ga'u. Faamilii keessan gorsa maaltu akka jiru wanti wayyaanee fi Abiyyi kun guutumaan guututti Oromoo akka hin ilaallanne hawaasaa beeksisuu barbaadanii obbola lamaan tololaa naafxanyaa fi isaanis tokkoma. Oromoo hin ilaallatu. Kan biraa qabeenya giddiidhaan uummata irraa guuraa jiranii biyya keessa deemanii naafxanyootuma warrootuma kaleessallee gaafa wayyaanee sanillee gaafa wayyaanee kan Oromoo gabroomse eenyu OPDOdha. Maqaa jijjiirratti OPDOon har'a dalagaa ishee osoo hin taane biltsiginnaan qabeenya Oromiyaa keessa deemanii guuranii Oromoo mana hidhaa keessa jira. Oromoon ni du'a ni ajjeefama. Abiyyi immoo har'a harki isaa qullaa ta'ee jennaan harki isaa qullaa ta'ee jennaan Oromoo irraa deemee kadhata. Oromoo ka ajjeesu Oromoodha. Kan irraa kadhatu Oromoodha. Kan kadhachiisu immoo kan ganda keessa deemee uummata hawaasa nagahaa doorsisu biltsiginnaan jedhama. OPDOon kaleessallee gaafa wayyaanee sanillee hojjechaa turte har'a walloltee waliin kadhachaa turte wal dhabdeeti malee jarri jaruma kamtuyyuu Oromoo fayyadee hin jiru. Hattoota isaanis hattoota kunis hattoota hattuu lamaan waa hatte irratti wal dhabdee malee amma wanti isaan Oromoo godhan hin jiru. Haa ta'u malee hawaasa nagaa hin burjaajessina. Hawaasni keessattuu daasbooraa dhaamsi kiyya sana ilaallatu faamilii keessan beeksisa Abiyyi akka hattuu ta'e dhiyeenya kana qofa
namni quba hin qabne jiraatan aljazeera addunyaatti tu gabaasaa ture nama kuma digdama kan biyyarraa baqatee suudaanii seene isaan sun akka jirutti oromoodha nageenya dhabaniitti hin hidhanii hin dorsisan abiyyi oromoo hidhaa dorsisaa oromoo ajjeesaa ergasii oromiyaa keessa deemee gaafa inni loon kadhate oromiyaa keessa deemee gaafa inni sangaa uummata irraa guuru ummanni oromoo osoo jawaar mana hidhaa jiru osoo obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa jiru waada jawaarii nyaatanii oppiidiyoon ganda keessa deemte maqaa jijjiirratte biltsiginnamu baalagina jarri jedhantuni akkamitti loon isina raafuuti namoota baadiyaa keessa deemanii namoota waa hin beekne namoota wanta abiyyitti jiru quba hin qabne kana burjaajjisanii harkaa loon guuratan kadii oromoo karraa kadhatan qabeenya loon kan jiru oromiyaa keessa haa ta'u malee abiyyi oromoo arrabsaa maqaa meeqa baasa abiyyi oromoo arrabsaa maqaa meeqa oromoodhaa baasaa yoo barbaade inni junta culullee maali garrisa maali maqaa mootummaa nama arrabsu tokko abiyyi nama baratee miti nama barnoota qabu abiyyi nama salphaa akka ta'e haasawni isaa isin ragaa ta'uu danda'a nama haasawullee hin beekne nama waan tokko haasawni haasawaa ijoollee hin ga'u waan inni haasawa beekaa hin jiraami nama kuwaalitii namummaa hin guunne jechuudha oromoo arrabsaa maqaa oromoo kam kamana hidhaa keessatti dararamu oromoo kam kadu oromoo kam inni ka biyyarraa ari'u oromoo kam ka jireenya dhowu oromoo kam irraa loowwan kadhata oromoo kam faarsanii oromoon kun lamatu jira biyya keessa deemanii uummata dorsisan kaan ani gandatti dhaladhe jedhe uummata sobe namoota sammuu hin qabne jalatti qabe ka sammuu qabu isa jala hin jiru amma immoo ganduma hunda keessa deemee ganda keessaa nama qaamna jechuuf biltsiginnaanii fi wayyaanee maaltu too adda godhe biltsiginnaa mataa ishee wayyaaneedha abiyyi waan wayyaanee oromoo goote sana ol oromoo godhe malee achi gadi miti kan inni gocha oromoo irratti abiyyi raawwate daasboorri faamilii keessan beeksisuudha qabdan uummata dorsiseeti inni qabeenya irraa guurrachuu hin qabu dhugaadhuma isin himu faamiliin keessan beekuu qaba dirqama ofirratti godhe maaliif jennaani daasboorri biyya alaa jirtan adara oromummaa jawaar mana hidhaa keessa jira obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiru oromoo waada isaanii galata isaanii nyaatan jechuu hin dandeenya dhibbatti har'a seerlaa gaafa abiyyi kadhachuu dhaqe hayyoota mana hidhaati gadi nuu baas jechuun qaban malee fuudhaniiti sangaa itti hin kennan fuudhanii loon itti hin kennan abiyyiif harreenuu hin kennamu abiyyi jechuun isa oromoo salphise abiyyi jechuun isa oromoon biratti xiqqaate akkamitti abiyyiif sangaan kennamu abiyyiif harreen hin kennamu bineensi hin kennamuufi innumtu bineensa silaa ta'e abiyyi ulfinni isaanii malle abiyyiif ulfinni akkamitti godhama oromiyaa keessatti maal ta'e ummata maal godhe namichi ummata namaase ummata daasbooraa kaardii guuttadha biyyatti beeksisaa faamilii keessan beeksisaa namichi kun oromiyaa keessa deemee akkamitti kabajaadhaan biltsiginnaan qabeenyachi keessaa fudhachuu dandeessi nama guba nama dhukkubsa oromoo haganatti haacaaluu dagattanii haacaaluu kaajjeessa abiyyi oromoo hanganatti galata jawaarii dagattanii obbo Baqqalaa Garbaa hayyoota keessa mana hidhaa jiru warra umrii guutuu isiniif jiraate maalinni aniko wanta tokko na kolfisiisee na dhiisuu dide oromoo kamii oromoon inni irraa kadhatu oromoo kamii kan inni ajjeesu oromoo kamii kan inni biyya ari'u oromoo kamii kan dorsisan oromoo kamii kan sangaarraa fudhatan ijoollee kaan mana hidhaatitti guuranii oromoo lamaa wal nyaachisan kan biyya alaa viidiyoo tokko daawwadhe laaltanii tan jedhe yaada namni baay'een asuma oromoo wal nyaachisuuf oromoo biyya alaa ta'e daasboorri biyya alaa teessee keekii nyaattu maali hoolota ijoollee waan tokko hin beekne daasboorri dalagaarra oolti keekii jechuun waan guddaa wayii isinitti fakkaata hojjedhaa nyaadhaa amma abiyyiin isin luka dhiqxanii fi hojjechuu hin danda'ure isin hojjechiisuu hin danda'ure wayiifuu gabbartanii yookiin biqiltuu dhaaba jedha yookiin nama ajjeesaa biyya alaatti daasboorri hin dalagaa akka keessan ganda keessa deemee wanta deeggaruuf hin deeggarre hin wallaalle daasboorri keekii nyaatan duuba akka maal nyaatan feetanii ijoolleen dalagaarra oolti tirfii hin ooltu Itoophiyaatti tirfii ta'a malee namni biyya namaa jiru sa'aatii iyyuu hin qabu dhugaa
biyya haa nyaatu abiyyi Oromoo wal nyaachisa. Biyyeen isa haa nyaattu isuma haati isaa aangoonatti kennite jedhe san fuuteeti nu biraa isa haa deeffittu. So guys maal isiniin jechuu barbaade beektu ummataaf beeksisa namni baay'een maal istoorii isaa waan hin beeknee fi saree kana deeggaru. Ummataaf haga tokko beeksisa warra garaaf jiraatu fi warra sabaaf jiraatu tokko miti waan ta'eef beekuu qabanii wanti guddaan isin beekuudha qabdan maatii keessan gorsaa. Biltiginaan Oromiyaa keessa deemtee Oromoo ajjeesaa Oromoo hidhaa Oromoo kan Aljazeera addunyaa waan irra jiru beeksisaa fi sababa nageenya dhabiinsaatii fi namni 27 tokko keessatti baqatee Suudaanii seenee deema Aljazeera addunyaa irra laala. Duuba hegereen Oromoo maali? Oromoo kanarraa illee loonganda keessa deemee guurrata. Kan immoo birri 5-10 itti kenne guyyaa tokko shaayii biteefi tasbaan biyya laatatti keekeenyaattu. OMN ofii isaatiifuu hojii irraa bahe. Namni akkamiititu biyya san qabate? Namni